Bangki Ramis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota peejii keenya peejii Ramis peejii Injiinar Abdurrahmaan Hussein akkam jirtu nagaa fayyaadha alhamdulillah. Har'aan tana imalli baankii Ramis gara godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa, magaalaa Galamsoo, magaalaa Machaaraa deemaa jirra. Biraanchiilee yookaan dameelee magaalaalee kanatti argamtu eebbisuudhaaf jechuudha. Hawaasni keenya godina Harargee lixaa naannoo Baddeessaa jirtan, naannoo Galamsoo jirtan, naannoo Machaaraadhaa jirtan, abbootiin qabeenyaatis, ulamaawwan keenyas, akkasuma dargaggoonni keenyas, haawwan keenyas baankiin kun baankii keessanii akkuma keenya jettanii baankii kana waan qabdaniin isii dhaabdanitti sagantaa eebbaa kana dhuftanii kan nu bareechitan abdii guddaa isinirraa qabna. Warri magaalaa Galamsoo sabtii as deemtu kana jechuudha. Warra biyyi magaalaa Galamsootti wal argina. Warri Baddeessaadhaa immoo guyyaa Alhadaa wal argina. Wajji turaa isiniin jenna. Magaalaa Finfinnee irraa baanee gama keessan imalaa jirra. Bifa bareedaadhaan baankii keessan akka eebbiftan abdii guddaa isinirraa qabna. Inshallah dameelee jirtu eebbisuudhaaf kan deemaa jirru. Galatoomaa isiniin jenna.